kottu naan jee eegan ijoollee galchee Somaalee tana gaggaraagalee maallaqaas naa erguu didee mana dallaalaa naqee achi narraa usee akkasitti mucaan kun rakkina kan keessaa maallaqa dallaalaatis hagan as dhufutti narraa kafalee na fuudhee jette dubbiin tun hagam dhugaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya anak Amit tuh akan justru naga kaya ada ismin jecha. Arras ka arra khana qabnu mana qiyati arra wana dati isni qabade wanne tas ismaile tani. Ya khana to amma dufe biyar rai echura Somalia kaisan ture amma dole rabwe yama magala sana dufe. Ani isan behu akada saati nabira dufe innu kuni mudanna takadu sa mudade mudanna sun ismaile tani. Osoo hin beekin beekaadha wallaalummaani osoo Somaaliyaa keessa taa'u jiru mijoon takka ilmaan asirraa galchite hoggaas deebitu akkaataa sanatti ol fuudhan hin beekne jaartii namaati karatti inni fuudhe akkasitti hojjetu dhufan hoggaas dhufan inni waan hin beekne jaartii jaarsa jechuudha jaarsa qabdi magaalaa kana keessatti argee jechuudha san akkasitti jaarsi qabee isaan barbaadu jira san isa dheefa as na bira dhufanii yookaan bira dhufan bar waan akkanaatti jiraan anja duuba eegoon akkanaa jiraata maaliin godhuufii danda'a jeetu wajjin haasa'e kanaafuu mee isaan warraa haadha keenya waan isaan taanii waan isaan akkaataa ta'an tol fuudhanii isiisa akkaataa jaarsa isaatti jidda isaa heerumte isumaatu beeka darbe isin nyama maqaa mee alaabuddin akkamitti gaafa duraa isin leessa haruma walagarree kawaati samaraan bakka ta'a Somaalee Bosoosoo achi walagarree achitti waan baaraa dhabdee ishee rakkasu jiru garee ani achi wal barree achi yani waan doonni sirraa kafalte kafalee hojjas booda ndee gandarraa fuute moo akkama fuute gandarraa illee fuuneeti akkanumatti jaa walii galdeetu maa doonni illee kafalee hojjas baanii yani karaa illee jaartii namaatiin ani jenne akkasitti walii dabalamuu dandeenya akkasi fuutee jechuudha suuraan duuba maaltu si mudate eega wal fuutanii biyya amantana dhuftanii as seentanii hagam takkee kan dhuftan dhufne mujjii malaa baati lama kan dhuftanii akka isin sittiin ne magaalaa kana hin beekan beeku isin ilma walitti dhuftee jettee moo ani si haaroo maan see biyya kanaafi ani beekne akkasitti illee keessaa laali mee amma isin asirraa gaafa galtuu ilmoo galfatteeti achirraa argaa deebitu naannoo itti dhuftee jechuudha isin gaafa dhuftu Somaalee gaseenan akka nama amma biyyarraa ka'etti isin biyyattii si faaraa keessatti waan haaraa goote isee heerumte jechuu isaa uumaa quban qabne isin ammoo jaartii namaa san booda maaltu ta'e sa'aatii sana ifumaa yaman dhufen amma gaabbichi isii qabu yoonii fi kan barbaadee kan seeratti dhiyeessu taate isaan lachuutu adaba qabanii jechuudha adaba jabaa tanaaf duuba malleete qabdu maali yookaan maaliif na bira dhufte furmaata fakkeenya maali ansii godhuu danda'a furmaata isinlee gaafa dhaame akkatti ati amma isin dhalaadha heerumtee akka heerumteetti laata rakkoo keessa dabru seetti heerumuu mala amma isin sochiin jiraadhetti moo jaarsa kiyyaa hin deemee sin jechuu jirtu isin sochiin jiraan nan jirti ati saa jiraachuu fedha jaarsa kiyya deemuu feeta isaa wajjin jiraachuu fedha isa kana jaarsi duraa maaliif deemti jaarsi duraa bas irra dawwalee hoggan maangalchee dhufu hawaaraan saraagu saalmaan galchee humnaan ta'e gaafa asirraa gara deemtu ilmaan biyyatti nuu galchi gaafas deebitu ammoo anaatu ilaa asitti bira si deebisaa jeeti isii gaggeesse gaafa ilmaan galchitee asiin as deebitu hoggan galchee as deebi'u hawaaraan irraa busannaan si humbee hotee minaan jedhe isii mana dallaalaa seentee irratti bilbilattee simbeekuu maalii jeeni mee yoo isin taatee akkam gootu ani hedduu na dibdi garuu inni garkoo keessaa baaseetiin fuudhee ja'a jaartii namaa ta'uun beeku fuudhee ja'a isin ammoo rakkoo isin nadhiisee kun nadhiisee isa heerumeetiin rakkoo sun keessaa illee ba'ee bakka kanatti illee deebuu danda'ee sila akka jaarsa duraatiin ani bakka kana illee ga'uu hin dandeenyeeti mee maal goota amma jaarsi isin maal isin jechuu jira adura asbabaa nama jaarsi kiyya jedhetti waan jaarsi kiyya bikinanii beektaa hin jedhan akkamis hin bayyine jaarsi kiyya balbal yaan jaarsaan qaban jedhan jaarsa guyyaa rakkootiin jaarsa jiruuf duraaf bareedaa jechuu kaan nama wajjaalee arriif xalluu jeetiin argadee heeruma isa kana jechuu kan danda'ullee qalmatti inni rakkoo keessan argee na fuudhu jaalallee Mera ka hordoftoota keenya osoo chaanaalaa meetu ani kan inni warra mana amaan tana isin dhalaadha heerumte haa jennu jaarsi as jira biyya tana keessa
eega heerumtee dhufte fakkeenyaaf jaarsi maaliif gaafa sarfooloti irra cufatee waan isii godhuu didee ati abdii kutannaa maal jibbaata booda achirratti fakkeenyaaf maaliif naa bilbiluu oolee makka maaliif sarfoon irra cufataa takka maaliif maal isa mudate ittiin heerumne jechi yaadne ati akkamatti bakka firaa heerumte. Bas kanamni ko hawala sira musa biar na khotun anje ogan vejo na ra busin je na tay dan anje ogan ka dalala hecho hane cha fakade ka na golan ni mire ubale sira be do da jangu na sane kan na to munargi na ra khabale kasin na base na video mangal na video na kin ra ko to ay sana na duba me sinisa deisitamo mal ko desan na jatin ta kama yo ra ko se disani jati ti ye mas banan denta jati ti ya je متعنا معرفة لكن جالسة خيالي رقم جالسة دراني أركض تبلبلة إيه سيم سنخاف خيفرا هيتيا رفتمال رابر بعدين جتوني ديما إني إسا دبسة تنجرا نجال أنكافنة تركيدا ديبي سورولو وتنجرا تنماكو إسن نفانا ترى وانجو ولين نجينا جار تجونغا كنامو رانا فريند بينا تروسي كنو أنا خلنا دي مبارك ati ilmoo dhiiraa taatee akkamitti jaartii namaa fuutaa ati shawaati kaa kana amala biyya sanaa ni gahiita ammal akkamitti fuutaree jaartii namaa natti tajaajiltee taree isiin jaartii namaa tanaan jenne duuba gandi isaanii dubbiftu laasan sootuma fitannaa gatteenii isumaa siinjee ati si dura fuute si duran fuune isiin ilmaa meeqa qaba siin jette isiin ilmaan abbaa sadiin qabaa jette asirraa sadii galfattee jechuun hoggaas deemsi fuutee dhufte duuba tanamee amma maal isii godhuu danda'e kaniiti yaaddan kunoo jaarsi bilbiluu jira akka jirtullee dhagee jiranitti fakkaatee jalaan kaasa waan ijoo walumaan dhageenye aloo salaamu alaikum akkam nagaa mirqaara eenyu siin jaan Abdallah kan jadi tuntun orang bawa bantu kau tu benar. Ara jolle tak kau tu nak beri duit. Akak itu mana kaya jirani rakama kaya nak kan ni. Mico tak kau tu nak beri duit. Akak itu jar sah jiran beri duit. Akak itu mico sun okan tu dah kau jarti teh curan lagi akak itu berbatu jurtu sini lagi. Dufani nabira jirani akasitti isil mucatille nimne mucuma to akasitti oso taa'u namni si beeku isitti dhufe bar jaartii namaati jaartii abaluutii jee ittiime akkasi mucaan dhugaadha jee gaafatee dhugaadha raqama isaatu jedhanii raqama isaa itti kannani mucaan akkasitti qaamee addan baafadha birraayii jee raqama san fuudhee si dawwalee akkasiin jaartii namaatiif jaartii namaa ta'uu dhabuu taate adda baafatuudhaaf si bilbillee duuba mucaa kun isiin eega si biraa deemte gama ama tokkotti jettee ijoollee sadiin asirraa galchee hoggan ijoollee galchii hoottuu naan jee eegan ijoollee galchee somaalee tana gaggara galee maallaqaas naa erguu didee mana dallaalaa naqee achi narraa usee akkasitti mucaan kun rakkina kan keessaa maallaqa dallaalaatis hagan as dhufutti narraa kafalee na fuudhee jette dubbiin tun akkam dhugaa? Somalia keessatti jechiisiin jettu kun kijiba jechuudha maallaqa argiteefii jirta? Isiin kanaan jechi jirtu gaa maallaqa naa erguu didee telefoona irratti hidhatee ilmaan na galchisiisee aara saniinis ganaan hojii jireenya nagaan alaaffaasisee ilmaan na galchisiisee deebi'ee fuudhee narratti telefoonas cufatee jee diranis aara saniin nam tokko mucaa heerumee akkasitti nooliis narraa kafalee ilaa yaman magaalaa sanaa bakka nan duraan irraa deemetti na deebisee kanaafuu amma booda waan na barbaadus hin qabu waan takkallee natti hin qabu niqaan isaa gaafa telefoona natti hidhatee
harka dallaalaa keessatti usisan raabate jaarsa qiyya kana guyyaa rakkoo keessaa na baasanii isaa miti jetti. Dhugaa miti ni jibbiiti maala keessi tilfoon irratti fate maala keessi tilfika kuma tokko ergee jira dallaalaa irratti ergee binni jibbi. Isiitu cufate malee tilfoonaan isii barbaaddutti jira. Dallaalaan illee ergee diilaa hajjittu barbaaddutti jira biyya raajii warra isaanii warra keenya raayilaa isii barbaaddutti jira isiitu kujiba. Isiitu kujiba ani warra yergeetii barbaaddanaa naagati. Dhugumatti jechuudha isiin haadha ilmaan keetiiti jechuudha. Haadha ilmaa biyya haadha ilmaa sadii dinire jibbii dandeettii biqila lafa cufate. Duuba mee amma obboleessa kiyya isiin tun heerumtee jirti. Amma lammata haadha ilmaan keetii akka taates mucaa heerumtee wajjin jiranii. Duuba mucaan kun amma quban qabu mucaan maal jechuun ni feeteeti. Mucaan ani wallaalaan fuudhee jaarsan qabu naan jettee. Gandalleen dubbifnuu gaafa ol fuutu ganda keetiin dubbifnaa lakke rokmatan akka isaan abaasi gaafachi baanee dalagannee ganda dubbifna naan jettee na heerumtee ja jaartii namatti beeku duuba mucaan gaafa kollaalu ijoollummaa irraa mul'ata fuularraa wallahi ani beene ga ana kan dandeetti ga amma waan godhuu sin qabu ani eegan waan kana dhagee na dhufan akkuma tasaan na dhufanii namni isaan beeku asitti argee eegonni kana taate osoo rakkoo hin dhufne si dubbisa jeetin mucaan namni si beeku raqama isa kanne inni si bilbile duuba maal mucaa kana mucaan kun dogoggoraan fuudhee maal badii qabatteet mucaan kun ati garuu haadha ilmaan keetii jechuudha taisee jirtaan hodhis ergatteetii fi isi harkaa cal jettee ilaa ammaa isii barbaadu jirtaa jechuudha. Duuba amma isii eegee isiin heerumte maal godhuu barbaaddee takka nam tokkotti. Yani jaarfatee jechuudha gaara duuba mucaadhaan maal jennaan mucaanis dhiisuu hin danda'u jaa.